خبيخ قولي تكمو خطيه من بيخ تولي خلمان كتبات الشفيات يجي إنجا لا خبيخ لبس يا قولوا أما ونقوني قسما الكل بيخني يبقوني أكتي كتنيمتي نوتي أبان كينيا في هاي تينيا لا إله إلا الله صندوق بيان نقول وسمانو أكل بيخني وأنت كتك تربى مجرى Akkam jirtu nagaa jirtu har'a oduu guddaa tokko qabna. Innis sheeka guddaa yookaan olamaa Itoophiyaa guddaa Sheek Adam Tulluu sa'aatii muraasa dura addunyaa kana irraa du'aan boqachuu isaanii dhageenye turre. Rabbi warra jaayinataa isaan haa godhu jecha du'a yookaan boqachuu sheeka aalima guddaa kana hordofuun namoonni hedduun akka gadda keessa jiranii fi gadda isaanii ibsataa akka jiran miidiyoota garaagaraa irratti argaa jirra. Keessumaayyuu immoo namoonni bebbeekamoon kanneen akka obbo Jawaar Mohaammed, Ustaaz Kaamil Shamsuu fi kanneen akka Ahmadiin Jabalii fi namoonni bebbeekamoon hedduun akka gadda isaanii fuula feesbuukaa irratti ibsachaa jiran argaa jirra. Keessumaa immoo obbo Jawaar Mohaammed dhaamsa guddaa fi jecha isaan yeroo umriin yookaan immoo yeroo Oromiyaa fi Sumaaliin yookaan immoo yeroo Sumaaliin uummata Oromoo biyyarraa buqqiste jedhan kaasuudhaan wanta dubbate qaba. Innis kunoo akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti biyyaaf malee biyyeef hin qabsoofne jecha hiika bal'aa qabu kana sheeka keenya sheeka guddaa Sheek Adam Tulluutu gaafa wal dhaba Sumaalee fi Oromoo san furuuf tattaafannu san ummanni lamaan atakaruu daangaa dhiisanii biyya boru isaan lachuufuu taatu akka jaaran gorsuuf nuuf himan. Har'a hayyuu seenaa fi siyaasa amantii dhuka beekan dhabne. Bara Sheek Bakrii Saaphaloo irraa kaasee hanga gadaa qeerrootti qabsoo uummata Oromoo suduudan keessa turan sheekni namoota jireenya kiyya keessatti dhageeffadhee hin quufne keessaa kan hangafa turan har'a fuula Rabbii deeman. Rabbi warra jaalataa haa godhu. Kana kan jedhee barreesse peejii Jawaar Mohaammed yookaan immoo obbo Jawaar Mohaammed feesbuuka isaanii irratti maxxansanidha. Baay'ee akka gaddanii fi baay'ee wanta itti dhagahame ibsatanii jiranii. Gamanumaan awwaalchi yookaan immoo gaggeessan sheeka guddaa kana bor yookaan immoo roobii kan ta'u yoo ta'u innis salaata jalqabaa janaazaa sheek salaata zuhurii booda istaadiyeemii magaalaa Hararii ni salaatamti. Awwaalchi isaanii idduma majliisa itti qaraasaa turan yoo ta'u yookaan immoo bakkuma inni duraan sheekota hedduuf darsii yookaan immoo itti barsiisaa yookaan qaraasaa turanitti kan ta'udha. Namoonni sirni awwaalcha isaanis keessummoota halaala yookaan immoo biyyoota biroo irraa dhufan eeguuf jecha hanga sa'aa 9:30 osoo hin awwaalamne kan tursiifaman ta'uu fi warra dhiheenya kana jirtanis tahee kan fageenya jirtanis yeroo lamaan tana jidduutti salaata janaazaa zuhurii hanga sa'aa 9:30 jidduutti dhaqqabachuu ni dandeessan jedhamee jira. Yeroon dhaqqabachuuf ammoo namoonni fageenya irratti argamtan yeroodhaan yookaan immoo ganamaan ka'uudhaan gaggeessa janaazaa yookaan immoo sirna awwaalcha
Sheek Adam Tulluu irratti argamuu ni dandeessu jedhameera. Koree sirna awwaalchaa irraa gara biraatiin immoo namoota hin dhageenyee fi namoota sa'a awwaalcha isaaniitti guyyaa awwaalcha isaanii hin dhageenye hedduun waan jiraniif viidiyoo kana namoota hedduuf sheer gochuudhaan akka namni hunduu dhaga'ee yeroodhaan sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamu akka sheer gootan gamanumaan isinitti dhaamannaa. Sheeka keenya sheeka kabajamaa Rabbiin jaayinatal firdoosiin haa qanasiisu jechaa Rabbi dachee argamuu ni dandeessu jedhameera. Koree sirna awwaalchaa irraa gara biraatiin immoo namoota hin dhageenyee fi namoota sa'a awwaalcha isaaniitti guyyaa awwaalcha isaanii hin dhageenye hedduun waan jiraniif viidiyoo kana namoota hedduuf sheer gochuudhaan akka namni hunduu dhaga'ee yeroodhaan sirna awwaalcha isaanii kanarratti argamu akka sheer gootan gamanumaan isinitti dhaamannaa. Sheeka keenya sheeka kabajamaa Rabbiin jaayinatal firdoosiin haa qanasiisu jechaa Rabbi dachee